godina Harargee lixaa aanaa gammachiis magaalaa Qunnetti waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Bahaa Cibirraa Elamoo Qilxuu waraana mootummaa bilxiginnarratti tarkaanfii fudhachuun dhagahame. Lola guyyaa kaleessa waraana bilisummaa Oromoo carcara keessa sossoo'uu fi humnoota bilxiginnaa jidduutti adeemsifameen waraanni bilisummaa Oromoo waraana mootummaa jahaa ol ajjeesuu fi hedduu madeessuu miseensi waraana bilisummaa Oromoo naannicharraa dubbifne BBS itti himee jira. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo humnoota bilxiginnarratti fudhate kanaan poolisiin maqaa isaa Saajin Aschaalaw Tasfaa jedhamu kan yeroo dheertuuf uummata dararaa tures bakka irraa hin galletti godaanee jira jedhe miseensi waraana bilisummaa Oromoo BBS'f yaada kenne kun. Bifuma wal fakkaatuun guyyoota muraasa duras aanuma kana keessatti lola jabaa waraana bilisummaa Oromootii fi humnoota mootummaa jidduutti gaggeeffameen waraanni bilisummaa Oromoo humnoota mootummaa qindoomanii lola banan 15 ajjeesuu fi milishoota waraana mootummaa dura deeman 4 fi meeshaalee waraanaa hedduu booji'anii jiraachuu gabaasuun